Sirba yemmuu Hin boo'ingaa sirbee kam jaa? guruppiin jaaramanii Eenyu faan? yuutuu irratti laalafeeti waan akka godhe sababa mootummaa kana deeggartee jechuudha bakka narra guruppiidhaan narra jaaramanii kan na godhani. Harka fuulii daawwattoota keenya kabajamoo bakka irraa nu daawwattanitti nagaa salaam manni keenya kan inni irraa burqeessin bara haadha qabuus ni jechaa kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Ani ammoo kan isin waliin turti taasisuuf Diinaa Ol Ahmadii guyyaa irraan tanaa viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufeetiin jira hanga xumuraatti na hordofuun dagatina. Haya maal jettamee daawwatee? Asamaa jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii kan ala jirtan keessa jirtanis Fayyaa qabna alhamdulillah. sirbaan anqalee yuutuubarra maxxansee quba qabdanii. Sirba kam jiru? Sirba yemmuu Hin boo'ingaa sirbee kam jaa? guruppiin jaaramanii yuutuub irratti narra Eenyu balleessanii faadha jarri kun? kasaanii fi jechuudha warroottan garuu kana narratti hojjetee maqaa isaanii tokko tokkotti naaf Beeynaan nuyi bireen qabannaati eenyu faadha? hundi keessaruu sirba xiyya kaniin qalee maxxansee kiyya yuutuubarraa bu'ee feekiin amma deemu jira warroottan akkas godhee tokko tokko maqaa isaanii tokkoffaa Mee maqaa isaanii osoo nuun lakkoofne duratti sirbi kun kami sirbii gartee feekii ol baafatanii xiyya buusan jettu seera koopiraayitii keessatti wallee abbuma dura ol baaseetiitu abbummaatti qaba ownarshiip jechuudha. Namni saniin booda ol baase koopiraayitii gartee sii tanatti ergitu yoo sirbi keete. Isaan jarreet immoo himachaa jiran kun warra feekiidhaatiitu sirba kiyyana duraa gabbuusee sirbi isaanii yuutuuba gubbaa jira jechaati jirta. Sirbi kee kun yoon sobuu baadde lakkoofsa kee duwwaa sagalmee qaba raayima keetu tokko moo kami mee isuma kanaa? Kanamo Bisikina hulkize sirana hulkize sirana adu kan hamidi roli me to munda fu mata ketu fe me sira da geenyaati enyu faada me jerisan jerri wan kan sira ga buuse enyu faada yuutuuba maashoo abduroon maanja'u maashoon geelu mateetii miti wajjumaani mootummaa faaristaniiti isin waan akkasii waan gootunatti fakkaatu haa moo nama biraatiitu maqaasiiti yuutuuba banatee jira yoo namni biraa maqaasiiti yuutuuba banatee waan kana kadalagu taate sirri ammoo maashoodhaatu gartee sirba kee gabbuusa jechuun xiqqoo waan fakkaate miti isin lachuutu hojiin teessa waan tokko isin lachuutu gartee mootummaa faarsitanii addatti wanti isiin gartee yuutuuba keetirraa sirba kee heexuuf waan jirtu natti fakkaattu namni biraa ammoo yoo maqaasiitiin banatee waan kana sirratti dalagee meen ilaalla gaayyetuuf takkaffaan maashoo dheette. akkas ja'usan amma jijjiiramee jirame galgala kana oguun laayif irratti an dubbadhe maqaa sabboontu maammadi jijjiire jechuun gurbaan maqaa. Akkas taanaan maashoo miti ayyaa maashoo miti akkas taanaan ayyaa nama biraati atuu gurbaa ijaa jirta ayyee meettuma fufi. Isa jira isallee ni beeka Oromoon akka jala deemtanii dhimma qiyya kana naa baasta waa'ee aartiitu itti deemu. Hin boo'in mee boo'in dura gaafiin gartee an akka dhuunfaattu sirraa qabu Oromoo itti bu'aa jirta namni itti faarsitu milishatti hin boochuu ati warra milishaa fi mootummaa ganama galgala faarsaa jiru isaanitti boochee dhimma isaanitti himattu isaan siif hafetanii fedhan ergicha aanaa taatu fedhu dhiiticha aanaa taatu karaa hundaa siif hafetanii isaanitti hin boochuu akkamitti uummata Oromoo boocha uummata kamii waarti dalagdee qabdi daabooteen walleen as dalagdee hudduu nurra guddaa wallee milishaa faarsitu wallee gartee waraana faarsitu isaanumatti himattu uummanni kun miskiina uummanni dhiitichaa milishaa irraa haafuu dadhabe uummata kana waa himatta uummata kanatti himatin milishaa qaditti himatte bareeda meetti uffadhoo iyyee himata keeti. Qalammaffaa araarsoo yuutuub qajuu. Kami kunoo. Araarsoo yuutuub qajuus qiyyanarratti koopiraayitii sirba qiyyanarra godhanii buufatanii fe'atanii jechuudha. Ajab. Dhiisi hin boo'in yaa'u boocheen hin boochisin daawwateen. Sadaffaa. Hayyee. Shaashee yuutuub qajuu. Haya kunoo kami. Hayyee. Nama hedduudha jaarame tokko immoo daabushaa intarteementii ja'a. Ufaan keetu maaf ta'e nyaannu. Namni kiyya daaboo intarteementii waan jiruuf daabushaa intarteementii godhate inni. Nama meeqa ta'u nama
Nama meeqa? Afran qal'oo YouTube qajummas. Kabiraa moo Afran mas? qal'oo YouTube jaa tokkos jechuudha. Nama shaniin jechuudha. Haya. Guruppiidhaan narratti xiyyaa narratti koopiraayitii goosisanii YouTube irraa bu'ee jira sirbichi Himboyin qalee ni deebisna. Ni deebisna. Ani haa. Asumaani mootummaan sagalee tiyyatan Akkana kuno amma seeraan harkatti isaan akkana. gaafatamanii akka xiyya karaa baastanii isinii deebi'ee. Akkana kun olaal amma karaa sirriitiin dhufte karaa mootummaa saniin qabi malee nutti hin booyin qaadaa gooteenya boocheen hin boochisimee mootummaan dhimma kana jala buutee gartee furmaatti jiru qabdi wallee mootummaa faarsitu meeqa hojjechaa turte aartii oromoo keessatti hin deebi'u kam jettaa ummaan tanaati aartii duraanis kasi fidate milishaadhaa itti fuftan malee gara fuulduraatti akkamitti waan xiqqoo tanaattee akkana nutti boocha mootummaan gurra micciiree jira kana hunda seeree oolchuu qaba himadhu mootummatti malee hin booyin garaan hin danda'u gaamma himmaan kee ugaa garree. galgala kanaan fee YouTube irratti sirba qiyyeechu. Haaree tol baastee? Okay. Jara amma kana kani maqaa isinii yaame. Sabboontuu Mahammaditti amma jijjiire. Dura maashoof dura maanjee jira maqaan galgala. Sabboontuun mul'istuu tana namoota biraati. Ajaa'iba yaaboo. Feek akkaawuntiin dachii rabbii balleessa yaa jira keenya. Maqaa jalqaba maashoo jeeti banatee sirba irratti fe'ee ammaan tana ammoo gara sabboontuu Mahammaditti jijjiiree jechaa jirti. Sabboontuun tunoo sabboontuu mamma wallisu tana namoota biraati. Wayi waa mashaqaan nu qabattee. Hayyee. Guna live irratti ture live irratti haasawaa ture amma jijjiiree jechuudha maqaa amma jijjiire sabboontuu Mahammadi jijjiire maqaa. Dursa maashoof durommaaniin ture. Isa tokkoffaa araarsoo kajuu afran qalloo kajuu YouTube afran qalloo kajuu daabushaa entertainment kajuu shaashee huutu kajuu jara shanan kana jechuudha. Jarri xiyya akkas godhee fi fe'ate. Mootummaalee sagaleetti yoo irra dhageessan sheer koppiliingi fooloo riipoosti naa godhaadha. Mootummaa sheer koppiliingi riipoosti godhiif. Mootummaa sheer koppiliingi riipoosti godhiif dhimmasii kana tamaan furiif. Milishaa biraan ga'eef mootummaa. Hundi keessattuu gartee garee raayyaa miidiyaadhaa biyya keessaa biyya alaa jirtan. Ta Suudiidhaa, ta Yemanii fi tan Awurooppaa fi Ameerikaa biyya hunda keessa jirtan garee faarsee bulaadhaa garee raayyaa miidiyaa. Share repost godhaatiitii viidiyoo sii tana fuudhaa milishaa biraan gayaa fi hatattaman akka furmaata argattu godhaa jira keenya akkanatti mimmaan namaa lafa laaluun haraam alaykum hayyee daaboo teenya gaa. Ilmaan Oromoo bichaa kataatan hundi keessanuu. Hayi ilmaan Oromoo bichaadha. Akkamitti bakka kanatti mee bakka kanatti irra deemee daaboo teenya. Share koppiliingi fooloo riipoosti naa godhaadha ilmaan Oromoo bichaa kataatan hundi keessanuu. Akkamitti daaboo teenya hayi ilmaan Oromoo bichaadha akkamitti. Mootummaan kun mootummaa Oromoo bichaa miti bar. No. Khataa wallahi daawwate. Mootummaan kun mootummaa Oromoo qofaa miti bar. Mootummaa sabaa fi sablammoota mootummaa sabdanii isaa jechaan ture sirba keessatti. Hayi. Hoggaa gartee rakkoon isin mudate Oromoo gad deebitan. Hoggaa xiqqoo harkattanii yoo xiqqoo ashashuu jettan mootummaa sabdanii isaa jettan. Kaanis dhiyoo tana saayimni ka'e dhufee ani waan Oromoo juutan itti namanuu ani Itoophiyaa malee itti namanuu je haati deenga ammoo bakki inni rawaa carooto Oromoodha hoggaa xiqqoo namni xarabaadhaan miilee laa darbee Oromooti jee dhufee boo'e hoggaa xiqqoo argate immoo atiis amma gad deebitee boonyaan Oromoo warri Oromoo bichaa taatan jettee kamitti daawwatan Oromoo gad deebista hayi qabsoo sabdanii isaati miti qabsoon bilisiqinaa taate faarsaa turte qabsoo tanaa nu banneessa daawwateenya bakka tana sirreeffadhu jarri yoo tana si dhageeyyan citiineenya bas jaanii siidhu danda'aniiti hayyeemee toon fufeete. Wanni kiyya kanarratti akka hirmaatan yuutuubni kiyya daaboo entertainmentii fudhata akka 89 kiyya. Bakka kiyya guruppii narra jaaramaniiti narratti koopiraayitii ergisiisanii narra cufanii kiyya buusanii fe'atanii jechuudha. Adeemu jiru amma yuutuuba irratti kasaaniiti ani itti lalaafeeti waan akka godhee sababa mootummaa kana deeggartee jechuudha. Bakka narra guruppiidhaan narra jaaramanii kan na godhanii ilmaan Oromoo fooloo laayikisee godhuudhaan. Himbooyyaa daawwatee sibira jirra yaa intala abbaa himbooyin maa bochiin bochista maa garaa bochista tokkoon keessan gartee warri raayyaa miidiyaa taatan. Tokkoon keessan viidiyoo kana biraan dabrinaa follow share repost godhaa fi milishaa biraan dhaqqabaaf hadara qaama isin biraan naagaa ittiin biraan dhaqqabaaf daawwatee himbooyin takka faarratti walleen ati baaste gartee miti taboodaa tungaa xiqqoo gaa wallee aadaatis nama fakkaatti anammata duraa ta milishaa saniin see hoggaan jalqabaas dhufu ta milishaa san hoggaan barbaadu numa jirticha gubbaarra. Sirbi kana lakkaa kaduwaa sagal meeqa silkiin ta'e jiru kana lakkaa ani bar duraan sirba milishaa saniin see
sirba duraa saniin sehee bilisiginnaa holgise sira saniin sehee kana kasirraa buusan amma gaa kun akkan argutti yuutuub amma daaboon tartee himanti jiru ka sabiskiraayibara kuma lama qaburra ka jiru kun viyuu kuma 20 qaba jara kanaan amma jarri kana sitti taphatee ammallee daaboon tartee himanti ammallee kabiraa jira jechuudha akkaati himatutti amma kunis daaboon tartee himanti hajjuu hammaatee dooliin batetu hamii dhiiroo. Mukheetumaa irratti deebi'ee daaboo teenya wayi ajaa'iba ammallee kolboo jiru jira ati isaa boochee fitti cititee himatte wayyaa bilisiginnaa teenya waa kaftaane mee kamiree yuutuubaa kutee maasoo mee isi jira mee daaboo baabbilee akkasuma jaam jira wantiin kun daaboo baabbilee agarree kun amma tokko kanaa ajiru amma tokko kanaa hayyee Waati namoo xayyaaraa guddaa muummichi ministeeraa ittiin bobba'u helikooftara Air Force Itoophiyaa cinaa dhaabbatee sirbu taate akkamitti sirba tokkicha kana jettee gaddeebitee boochaa biyyuma guutuu sitti hirkatamaa bitaa boote kanan ta'een kaanu duraa gaddeebitee amma kunoo sirbii kuni bakkeetti dhaabbateetti sirbitee bakka gartee abbaan fedhe seenuu hin dandeenye amanamtuudha haayi akkana kunoo. Saniifuu yaada booteenya wanti xiqqoo tanaaf gartee boochee nuun boochisanii ati nama jabaadha. Egaa aartii gaa caaluun teessaa akka jijjiirra keenya yoo fayyadamu taate aartiin akkanumatti gartee dhaqanii seenanii cabsanii daakanii seenuun taatu jee aartiin ayyaanummaa qabdii jee nama rabbiin gartee ayyaana aartii kanneetiif aartii seenaa jee irra guddaan keenya gartee warreen wanti xiqqoodhaa fi gurguddoo hundaaf asirraa boonyee gadoonu kun hundiruu warra osoo gartee aartii saniif dandeettii takka muuxannoo tokko osoo hin argatin warra ifi dhaqee mataadhaan itti duude ifi mataan itti duude immoo hoggaa keessa qarqabamte boodarra furruqiin ta'e waan nafa qabaatii miti jechuudha. Isii qofaa miti warroonni biraallee ni jiran gaafa duraa aartiin gartee meeshaa waraanaarra humna qabdi Oromoo meeshaa waraanaa caalaa wanti gartee tokkoomse wanti fayyade wanti diinasiillee gartee riba dhorkee aartiisiiti. Amma immoo aartiin maal taate? Nama dhuunfaatiif gartee sirba guutuu dalaganii viidiyootti waraabanii nama dhuunfaa tokko faarsuu sadarkaa isin dhageessee jechuudha aartiin. Keessattuu garamitti gara keenya kanatti. Sammuun gartee dur uummata Oromoo bal'aa isiniif yaadaa turte. Uummata Oromoo bal'aa isin tokkoomsuudhaaf akkasitti walleedhaan Usmaayyoo Muusaatii fi Eebbisaa Addunyaatii fi uummanni Dillee kun Alibirraa fi Adama Arraa kun hundi qabsaa turan san har'a akkamitti gad deebitee nama tokkoof lama. Taanis mootummaa amma paartii boru gartee aangoo irraa bu'uu maltu akkana faarsaa jirti gaafa san akkam ta'a sirba fandishee yaadatta amma fandisheen yeroo hedduu laala. Sabni jonkorfame gaa dhugaan saabadee sabaa sablammoonni hundi si gammadee gammadii tokkodha jaalalaa biyyi ammadii achi booda eenyutu deema obbo Lammaa Magarsaa seenaa isaa isa boonsaa nananananana achi booda maaltu deema. Gammadii abbaan qeerroo sumaa abbaan qabsoo sumaa yaa Jawaar Mahammadii jedhamtee amma walleessan itti gaabbaba hundatti laalamee walleessan waltajjii irratti hoggaa sirba walleessan xiqqoo gartee bakka biyyiidhaa deeqaa lamaan duraa san hoggaa jeeqatu waliin raawwachu kan rakkoodhaa jechuun booda irratti cinqitii wanti ati duraa kana gartee akka taphaatti nama dhuunfaa faarsitu taanis jees garagaltee nama dhuunfaa diiyaaspooraa tokko kana akkana jejjoocha dhuftee lakkisaa dhiisaa. Rakkanna isin wajjin lakkisaa dur aartistoonni gartee bara dukkanaa san keessa Oromoo tan kutaa guutuurraa wallee aadaa isaanii dalaganii akka isaan beekanitti akka saba hunda Oromoo kutaa hundaa wartee akkasitti ammatutti hojjechaa turan. Ta'ammaa immoo gad deebitee keessa nama dhuunfaa tokkoof sirbite keessa nama dhuunfaa hin beeknu amma isin wajjinis rakkannee isinis nu gubdanii nuti isin wajjin gubanne hunduma keenyaan rakkoo qabaansaa aboo rabbii yookaan waa dhiisu yookaan ammoo ni gaa'oo wallummaan turuun geessi waan nu gooti. AI yaa dhageeffatu hubanni qabeta. Wallee AI yaa dhageeffatu. Kam godhare AI nuti achi balleesse sirba abbaan jiru hunda waliin kan furanii kun YouTube kan akka dhageessente sirbi jiru guutuu AI deebi'ee jira waallaqa dalagu jira warra YouTubeaati. Bakka sana maal dhageeffatanii dhiisaa firraa isa wanti bichekkatanii maaltu jira. Egaa boodarra gartee wanti xiqqoo tana hundaa gad deebitanii yoo jettanii mataa yoo teessan firraa dhiisaa isiniin caa jira keenya. Daaboo Baabbilee artistii jabduudha. YouTube isii dhaqaa barbaadaatiitii subscribe godhaa fi walleellee maratti ol deebiseetiin jireetti dhaqaa laalaa fi ammoo dogongorri guddaan artistoonni biraalleen hoggaa sirba gartee fuutanii YouTube irratti ol fiitan
seera koopparaayitii isaa abbaa qabeenyummaa waan sanii sirriitti nama beekuun reejistar godhaa galmee isaa yoo san hin ta'in xiqqoo algooriizimii yuutuubaa kun I don't know idoo hongartiin isaa anuu mataa kiyyaa yeroo takka takka viidiyoo matiyya namni fuudhee na booda irratti ol baafateeti ganaa ana koopparaayitiin irra godha viidiyoo bara ana booda namni itti fuudhee ol baafate yeroo takka saniif reejistar godhe wallee eega gartee maallaqaa guddaadhaan daleeti akka viidiyoo gartee guyyaadhaan tolu gurguree qoqqooybinuu kanatti dantaa dhabdanii dhiisina gajjaa'atiiti irratti nama beekuun seera koopparaayitii jabaa itti godha akka otomaatikaalii hoggaa namni kanatti wallee ta'e tokko ifumaa dhaqee fudhata bomba yuutuuba faraan baddeessaatis artistoota keenya keessaa jechuudha yuutuuba qamar yuusufillee ifinga yuutuubota chaanalatti gurguddaa sirbaa dhiisa piroodakshinaa sirba isaanii kana fuutee yuutuubarra keenyaan yuutuubuma sanii ibsa waliin dhabdu akkas godhuu qabda bo'uudhaan dura saniif gaafurmaanni nuti siidhaaf nu daaboo keenya kanuma ati nama jabduudhaa jabaaddu gara fuulduraatti ammoo milishaa faarsuurraa gara aartii sabaatti akka dhuftu abdii guutuu isin irraa qabnaa nagee rabbii keessa nu jiraadha.